ألفنا حارة إنما إذا خلي ساجع إنما يمو إذا راجع kami dirasi nak kader ati namol pina kesa juru na baleri nama sal pina kesa juru miti kana boda amma boda jirenike kazadilike hodike olfina karolfinat inake olfina ya olfina karolfinat Renciniti, acimbo dan denyonya ni ambot tisafar. Rencini ambot tisafar. Masih lagi. Dan denyo. Preferi tisafar. Ambo mo dan denyonya Paulo tisafar. Ambo mo dan denyonya Paulo tisafar. Paulo sarvan ada di suboruna ada di sukarshim biya kaperu fenan fit. Karshim ka fit me. Karshin ana kumasadi. Kumasadi fit. Oton kinini ko oricha to konargatini fit. Oricha to kutusin kinini kumasadi fit. Yes. Achi Paulo simo dan denyo ada bakabirarat tinar. Paulo simo idom Paulo sitibar resemo jaji si biya kesa jiru biya la rato jetama karshi kumashani kapali isafe border rakam falta. Wari Paulo sitibar resa di mono sasin kamno alate kan isarimo. Isarimo alate dabar zaidana. Amma kumashan kafaliti kumashan kana bodde ga abdi da sheku nestu. Simaram marani ka ani risata istidabal tachu. Eshi. Isambora kalesa sinno fe asittina. European Championship देखनी दे European Championship तो मात्र European Championship खेलो तो रे Finch अन्य के खेलो Eroon दुमा इस कले से Eroon ते Finch तो कले से Eroon ना के Finch हमको कुल्कुल्लू तो इस एर्गसी Finch तो तेरा देता एर्गसी होगा नाज़ार एर्गसी अमुम तू मार तुझे तेरा गाँव मगा पके तो कब तेरा Wah ayo fajisa butuh dah. Wah ayo fajisa butuh dah. Si waktu kau sudah mat, asyik mereka kapal tes itu kali seru kan? Asyik. Mau kapal. Aje. Apa tu ini? Ini sama isi kun sini siapa is? Ini saya ada tekun siapa ada? Memang di sini kan iya ada siapa pamer ada apa? Fajinike sif amil kau. Ayah sosif fayya. Baka orang gubatin kena jatuh jadi berada gitu. Gubatin kau jadi raja kami atami jadi marah-marah ni mukot. Namun mungkinnya ini bagian tu pun tu kat rumah ada beju. Namun mungkinnya ini kisah hara ber hara ina tema. Yom Malta dema. Malta dema. Malta dema. Nak cara dua hari ini
malee gara wanta ijaan argamu hin laalu. Wanti ijaan argamu yeroodhaaf ta'a. Wanti ijaan argamne garuu kan bara baraati. Hallelujah. Mata duree gabaabaa akka jiru tokko irratti wajjin laallaa ulfina isa caalu keessa galu. Nama si bukkee jiru harka qabiitii har'aan himmee ulfina isa caalu keessa galtanii. Galtee immoo keessaa baatatu hin taane keessatti haftaa'e. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee eewna mee ulfina isa caalutti kan sagalee Waaqayyoo Phaawulos lammaffaa Qorontos kanarratti dubbatu kuni wantoota lama of keessaa qaba. Tokko wanta amma keessa jiru, lama wanta itti dabalu. Akkas jedhe Phaawulos. Kanaafis numatumaa abdii hin kutan. Numaaliin taanoo abdii hin kutan. Maaliif namummaan keenya inni bakkeetti argamu gadhumaa yoo deemeyyuu namummaan keenya inni keessa har'aa bor jedhame na wajjin har'aa bor jedhame haaraa deemayidha. Akka jechuummaa jechuudha beektaa? Har'aa taaraa bor gaafa si arganis haa taaraa. Sii gallee wanta birbataa tula atarra haaraa. Bor gaafa bor immoo sakaleessaati gurbaan kun jedhi gaafa galagala jedhan ataaraa. Iftaan gaafa sila bakka sareen gaddaati gurbaan kun jedhi gaafa sila ataaraa. Mee namni sii galee iyyiti amii jedhati moo. Hallelujah. Wayi namummaa kana ni sun ibsa. Namummaan keenya inni bakkeetti argamu gaafa jedhu haala foon keenya kana haasa. Foon keenya kana. Namummaa keenya isa keessaa gaafa jedhu immoo waa'ee hafuura haasa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma nuti qaamota sadii qabna jechuudha. Hafuura qabna, lubbuu qabna, foon qabna jechuudha. Egaa lubbuu koo namummaan keenya inni bakkeetti argamu kun jedhe Phaawulos rakkina garaa garaatiin haduudamuu danda'a. Rakkina garaa garaa jira. Rakkinni kun immoo salphaadha. Bajjala sinu rakkinni kun salphaadha. Warri rakkinni natti ulfaate bakka mataana naanneseera kan koo rakkinni adda warri jettani dheedhaa kana dhaggeeffata. Dheedhaa kaa rakkinni adda tokko wanti sirra geenyu. Rakkinni kee salphaa. Rakkinni kee maalidha jedhe? Rakkinni kee maalidha? Mee rakkinni kun salphaadha na wargaate. Sila maal jenne gaara ta'e kan akkatti dabarre si godhe maal ta'eera? Akka maali? Akka waraqataa akka soofti. Gaarri ciccitamoo tu ta'e hin diigamoo hin cabamoo akkam gaarri danda'ame? Ciccita dandee gaarri? Ciccita gaarri? Mee muka boqqoltii muka qalloo ishee wayii fuudhadhaati ilaalaa meemma muki sun hin cabamoo jechuudha. Waaqayyo garuu gaara ta'e kan si rakkise sanaan waraqata godha. Akkana egaa tokko ati yaa gaara nanaa maal hojjettaa fuula Zarubaabel duraati lafa walqixxee hin taata'e. Mee lafa walqixxee ta'e dha siniyyuu. Kanaaf namni Waaqayyo Phaawulos akka jedhe egaa. Rakkinni salphaanatu amma keessa jirru kun yeroodhaaf. Ma warri naa wajjin jirtan rakkinni keessa jiru kun yeroodhaaf jedha. Dabala ammayyuu rakkinni keessa jiru kun kan yeroo jedha naa wajjin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Erga waa'ee rakkina salphaa kana haasawee booda akka jedhu nuyi waan ijaan argamu tokko amanna miti. Waan ijaan hin argamne amanne. Rakkinni nuti amma keessa jiru rakkinni salphaan kun jedhe Phaawulos. Ulfina isa bara baraatiif nu qopheessaa jira. Ulfina isa kam? Kan guyyaa tokko, kan ji'a tokko, kan waggaa tokko. Mi ulfina isa bara baraa jedhamee naa jiru. Biyya lafaa kanarraa ulfina garaa garaatu jira. Dhaggeeffadhaa.
Abbootii keenyaaf ulfina laannaa, haadholii keenyaaf ulfina laannaa, nama taayitaa qabuuf ulfina laannaa, nama waan tokko jiruuf ulfina laanna sirriidha. Inni kun garuu isa kana miti. Isa nuti walii keenyaaf laallu miti inni kun. Ulfina isa harki Waaqayyoo sii kenna. Yoo sii gala iyyaa miin jedha. Ulfinni inni kun nama tokkoof kennama miti. Ilammaa fakkeenyaaf bushaan tokko naannoo kana yoo jiraate nama kamiin jedha. Ulfinni Waaqayyoo sirra. Mee ulfinni Waaqayyoo narra jira dhaabee yaachi. Eewra jira. Eewra jira. Namni tokko duwwaan keessaa fuudhi iyyi dhibee ulfinni Waaqayyoo narra jira. Ulfinni Waaqayyoo narra jira. Ulfinni Waaqayyoo sii kenna iyya boleessa koo. Kan yeroo miti. Kan guyyaa tokkoo miti. Kan galgala tokkoo miti. Kan ganama tokkoo miti. Kan sirnaan dabarre. Ulfina bara baraa. Keessa hin galle yoo ta'e har'a maqaa Yesuusin keessa galta. Iyyaati ameen jedhaa gaara sana gala. Jireenyi keenya kun har'aa bor haaraa deema. Haaraa deema laamina wajjin. Akka cimmaa jira. Miidhagaatiin nama biraa. Hojjalammaanii nama biraa. Roobii nama biraa. Hamusi kamisa nama biraa. Jimaata nama biraa. Qidaamee nama biraa. Sanbata nama biraa. Ameen jedhame. Diinumti kee iddoo kaleessaatti siraaloo yoo dhufe siin argatu dandeenye. Maaliif beektaa ati iddoon kee jijjiirameera. Yoo isheen gala iyyaatiin iddoon koonatti jijjiirameera dhaabee jiru. Abbootiin galee iddoon koonatti jijjiirameera dhibee olga'iiti. Ani isa kaleessaa miti jijjiirameera dhaa olgaatu. Erga keessa wal qabaati ani isa kaleessaa miti jijjiirameera atoo dhimme. Ulfinni Waaqayyoon ni guddaan kun gaafa sirra dhufu iyyaani minaa hojii maal? Iyyaani kalafi warri kaleessa si beekan si wallaala. Firuma kee si wallaala. Firuma keetu si wallaala. Sabni isaa ulfinni Waaqayyoo gaafa namarra dhufu in argama. Sirra argama mi ulfina narra argamu tokkotu narra dhufe dhaabee yaafii jiru. Dhagaamu. Meeta bari ulfina narra argamu tokko narra dhufe bale. Namni Waaqayyoo Museen gaafa dhigaarratti ol ba'ee deebi'u warri kaleessaa Musee beekan. Musee akkam jechuudha qaniiti. Gaafa akkam jechuudha qani. Mucaarraa waatu calaq. Balak jedhe. Mee ameen jedhe mee maal waati? Museen isa kaleessaa miti. Mee Museen isa kaleessaa miti dhaame? Innaani maal Musee maal argatte innaan? Aanaa ulfina addaa tokko dura irra dhufe dhaame Musee. Iyyaatti ulfina addaa tokko dhaame. Naan ulfina addaa gaafa naa dhufu akka jedhan egaa. Yaa Musee dubbiin akka kaleessaa kallattii walitti haasa'u miti. Fuula kee shaffaran. Malee sabuma isaanis nama Waaqayyooti Museenis nama Waaqayyooti isaanis nama Waaqayyooti garuu garaagarummaatu mur har'a garuu waa tokko sitti inni baraka kuumaafaan baraka kuwaaraatti garuu garaagarummaan hin jiru. Anaaf isin dhufaa siif isin dhufaa ishee isin dhufaa isaaf isin dhufaa isaaf isin dhufaa siif isin dhufaa yoo isin galee inni baraka kuumaafaati amma garuu baraka kuwaaraa keessa jirra ulfinni adda tokko na argata dhaameyyaati mala. Ijoollee Waaqayyoo jireenya kan jalqaban salphina irraa gara ulfinaatti miti. Dhaggeeffadhaa. Ulfina irraa. Inagaan ulfina irraa. Ulfina irraa. Dabala. Akka boosatti si nafta. Akka kan namaa laaltatti si nafta. Akka kan namaa laaltatti si nafta. Waaqayyoo gooftaan ina warra jirtan dhaggeeffadhaa maal? Warra jirtan dhaggeeffadhaa. Waaqayyoo gooftaan mataa seenaa kee jijjiira. Kam jedha. Roome boqonnaa 8. Maaloo har'a dhaabee na wajjin ulfinna adda ta'e tokko na argata. Warrumti kaleessa na beekan na wallaan akka jedhu isa ishee moo har'a Waaqayyoo nama tokko ta'a malee seenaa jijjiira. Nama tokko ta'a malee. Eebbatu garuu.
eefatau abet abet eefatau je yaana dhaggeeffadha akkana dhiphinni keenya seenaa kun inni kam ulfina isa nuuf mul'ifamuuf jiru wajjin wal bukkee qabamee ilaalamuu akka dandeenyetti nan lakka maaliif dhaa uumamni hundinuu mul'achuu ijoollee waaqayyoo eewutee gataara eewutee gabae eewa mul'atu laata sila nama tokko duwwaa eewuta mul'atu eewa mul'atu asi nama tokko duwwaa barbaad asirra nama tokko duwwaa barbaad eewutee gabae addunyaa nama gataara Addis Ababaan jennee man uumamni hundinuu Atakan safara miti safara malu jetalin apa? Ya. Atakan safara miti safara malu jetalin apa? Orfina yang baru beri me. Orfina dunia tu semula sudah. Kamu nak betul? Orfina dunia tu semula sudah. Haleluya. Umamni hudidu. Mul'achuu ijoollee waaqayyo. Maataan eeggataa jiru. Dhimmanee tummaa jira beektu. Namni dibataa. Eewwamnu. Namni kakuu. Shoomnu falaata. Eewwamnu fee rakkina kana keessaa nu baasa. Isinitti nama dhaggeeffadhaa. Kana booda iyyi addunyaa gara Itoophiyaa ta'a. Nageenya waan hin jedhe. Kana booda iji addunyaa gara Itoophiyaa ta'a. Maaliif beektu ijoollota furmaata qabaatantu ka'a Itoophiyaa keessa. Beekka kee kanatti dhabeetina annama furmaataati. Yes. Dabali annama furmaataati. tajaajila keenya dabar. Dibata. Bekebat. Beagalgalot. Kekabar. Wada kabar. Kemulat. Wada mulat. Siwate bijamro kagodo lare wadat. Siwate bijamro kagodo lare wadat. Siwate bijamro kabado lare wadat. Bijamro ka Kristos ነው. Kristos ደግሞ ሁሉ በሁሉ የሆነ አገሮች በሁሉ በእጁ የያዘ የገባ ሰው ጨዋሜ ሕይወት የሚጀምረው ከክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ሙሉ ነው። ስለዚህ የክርስቲያን ሕይወት የሚጀምረው ከሙሉ ነው። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሜ ወርስ ነገር እያቲ አንጅረኛ ሐራቶ ኮደል ቀቡ ፈጀዳሊ ኮቱ ቤሳ ከመሳሪ ዲሰኔን ገዳዲ ዲያብረም ደስገለ ላላላ ነው ደስገለ ወርበላ አንጅረኛ ሐራቶ ኮደል ቀቡ ፈጀዳሊ ነው ደስገለ ጅረኛ ከሚ ጅረኛ ከሚ ጅረኛ ከሚ ጅረኛ ከሚ ወርጎ ይነገኛ ጅረኛ ከሚ ጅራቱ ወርጎ ነው ጅረኛ ከሚ ወር አበላ በተር ወረዱ ጌሳ ጅርተን ሱማሎ ጅረኛ ከሚ ጀቀምና ወራ ጅርተን ኩሮ ወር ገመሰና ጅርተ
Waaqayyo. Biyyaati ulfinni Waaqayyo na argatee na beejo. Dabala ulfinni Waaqayyo na argatee na beejo. Ulfinni Waaqayyo sirra waan dhufeef kana booda manni keenya jijjiirama. Ulfinni Waaqayyo sirra waan dhufeef kana booda jireenyi keenya jijjiirama. Mee ameen jedhe kaayyiti mee. Bekas gala rifeensa mataa keessanii kattate amma qeensa miila keessatti ragaatiidha. Ani ulfinni Waaqayyo nara dhufeera yaame. Rifeensa mataa kootii kaasee. Hamma qeensa miila kootti. Jijjiiramni haaraan naa ta'eera. Ani jijjiirameera, ani jijjiirameera, ani jijjiirameera, ani jijjiirameera ni gala. Amen. Amen. Wali tajaajiltan dhaggeeffadha. Waaqayyo waldaa kana. Jijjiirama guddaan seeneera naan jechaa. Iya, me,
gameera. Namni ayyaanni Waaqayyoo irra dhufe, namni dibanni Waaqayyoo irra dhufe, namni simboon Waaqayyoo irra dhufe, wanta kaleessa lakki jedhatu isheedhaaf. Isuma kaleessa imbii jedhatu isheen. Mana masih buka jiru, gurra satu jadi bina, gara mereka nama jiru, gurra satu ini inni kaleessa lakki siin jedhe ishi siin jedhani. Jadi tiba gurra gara mereka. Amma gara bita jadi kamu inni kaleessa lakki siin jedhe arra ishi siin jedha. Amin jabbat. Kaleessa nu kusata harkarra keessa nu kusata fayyuudha yoo ta'e awal fedhe tokko nu feena. Atau dalga, aku sedang bertiga tu kamu dalga apa? Mana beta ini kalian salah kita, isinya sudah kami. Ini kalian salah kita, isinya sudah kami. Ini kalian salah kita, isinya sudah kami. Haleluya! Isinya jadi. Bapak nanti berresi, wala kan ya sesir kamu juga kamu tu. Itu bila jatuh, itu kalau ni, orang kesana gese, anjir kamu deh, apa garu? Waggaa 10 tunta. Waggaa 10. Mana yaalaa kanittu? Mana ka? Addis Ababa kanittu? Dhaqee. Maal jedhan isaanoo? Dhukkuba kalee qabda. Sirni keessi dhiiga godhate. Baay'ee dhukkubni kee kun yoo deddeebite malee fayyitu naan jedhan. Tokko. Lama. Isa kun isiti. Dhukkuba kee qabu dhukkuba dhugeessa. Bukan sih, tahu tak? Ini ben. Dagang sih batau. Dagang. Kan dia lagi. Dia makan kebetulan dia ambil bogar aja kan. Mana sih? Untung jadi makan. Untung jadi. Dagang apa? Not.